jechuudha. Nan nyaadhe na dhugee nan boqotee waliin dhugaa waaqayyoo. Garuu gaafa nuti ganni naannoo jedhu sakatta umta deemee xaa keessa deemneetu sakattaana malee waan tokko rakkin tokko hin jiru nuun jedhu. Shanii abaa'oon hoo jiraate isaan galtees nuun jedhu. Dhaqni ishee sakattaana nuun jedhan malee faannoon biyya isaanii jira biyya faannoo dhaqna akka nuun jedhutti hin dubbatan. Faannoo dubbii isaa ageenya malee sagalee isaa agarra malee jecha ijaan argee hin beeku waan fakkaatu hin beeku faannoo. Amaari garuu kan amaariyaa dubbatu biyya keenya guute kan akkanaa argee hin beeku. Lola isaati lollee hin beeku. Kan lolle kun baddaa baqqaleetti shanii duukaa guyyaa tokko lolle bakka qawwee dhukaafne jechuufan. Tokkummoo ishee kaleessa kaddas hin buqqeessee dhukaase kanuma bakka. Waa'ee lola qawwee jechuudha. Hin beeku dhugaa waaqaati. Garuu kana keessaati otoo mana mara guute giddaaji kan deeme jecha maa namaa fuudhee kontirata farramee fuudhee jecha kumtaala baadheen jiraadhan. Kana keessaa mooti muka falata. Mana kiraayin gala. Kana keessaa immoo kaabinoonni fuudhanii qabanii nageessan giddaaji jecha torban lama biilattanii deeme torbee tokko jedhattanii deeme. Kana keessaa immoo hidhameen giddaaji nan deemu leenji ji'a sadiif torban lama baradheen ba'e awwaal biyyoolatti. Bara 2017 isaa booddeettiiti ba'ee hojii dhukaasa qawwee kan jedhamu kanatti ga'anii galuun koo gaaf tokko yoo gara baddaa baqqalii isaa deemne ammoo kaleessa isin duukaa wal gaxxamne malee ani waan dhukaasa jedhamus dura isaatti ba'ee hin beeku milishaas ta'ees qawwee hidhattees hin beeku argee hin beeku garuu immoo hirgiin isin duukaa wal gaxxame immoo ufee isin duukaa loleeyyuu immoo ergi tokko nan tuqeen dura harka isitti kennadhee otoo miidhamii otoo waan tokko hin ta'in na nyaachisanii na obaastanii sammuu kanaa eegdanii jecha na bashannansiistanii amma biira direesitti illee na obaastanii baay'ee isiniin galteeffadha ulfaadhaa waaqayyo gooftaan maccaas naa eebbisu kibrii kana isiniin laattaniif immoo ulfina isiniif haa laatu jedhan baay'ee isiniin galteeffadhaan maleen waan bira waan dubbadhu hin qabu kun rakkadheen deeme malee kun giddaa ji'an na keessan maleen waan tokko kan jaaladhe farramee ittiin galleen kan isa ganda keessa milisha ishee ganda keessaa yuuti dhokadheen taa'an ture dhufee qawwee yoo ta'e isa deeme ta'uu akka umti amma giddaa jedhu ta'e immoo hirgima na baasanii immoo waan hin wallaale itti rakkadhe karaan keessaa boommoo dhabe tokkum taala baadhee muka falxee toon jiraadhu toon mana namaa toon maragee jiraadhu kana keessaa waan hin wallaale kun lubbuun koo yoo hadhanaa ga'e harka galeeyyuuti waan tokko hin taane inni du'e isaa du'u inni badis badiiran deemu ani musin harka ga'eeyyuu kunoo nyaadhee ugee biira dirasii illee kunoo nuuf hidden ubaastanii galata guddaa isiniin gashaa ulfaadha fayyaa ta'a yoo malee gara fuulduraatti inni dhufee diingatuma harkisa nuu gala illee jechaadha yoo diingatuma yoo isinis immoo garaan laattanii nu gashan illee jechaadha hawaasa keenya jiraniif akka isaanii hammi isin irratti yaani akkuma hammina walitti yaani jechaadha tokkummaa isin akka jiraannu isaanillee gorsinan jedhan darbe kanan qaba galatoomaa ulfaadha fixiyaan karaa kootiin እሱ እንዳለው ጦርነት ያው የመጀመሪያ ነው ቢሆንም ግን አንዴ ከሸኔ ጋር ተዋግቻለሁ ግን እንደዚህ አይነት ጦርነት አጋጥሞኝ ያቅም ይሁንም እንጂ እኔ የምኖረው እንጨት ፈልጬ ቤት መርጌ ምናምንና ወዛደር ነኝ በዛ ላይ ኩንታል ተሸክሜ ነበር የምኖረው አለ ሲሄድም የሄድኩት ቀጣ የሆነ ቤት ኮንትራት ይዤ ፈርሜ ይዤ ከመንበርግበት ቀጣ መተው ግዳይ ትሄዳለ ብለው ይዘውኝ ወጡ አለ ዘውኝ ከወጡ በላይ ደግሞ ወዴት ሄድ ወዴት ምንም ማቆ ነገር የለም ቀጣ ወዴት ሄዳላችሁ ብለው ማላመጡንም እዛውን የመጡ ግን ኖርማሊ ከሸኔ ጋር ተዋጋላችሁ ሸኔ ነው ያለው ሸኔ ጋር ተፋለማላችሁ ብለው ነው ያመጡን አለ እዛ እዚህም አንድ ቀን ያው መጣን ከመጣን በላይም ያው ጦርነት ተከፈተ የሞተ ሞተ ያለም አለ ተመልሰን ገባን አፈገፈግ የተወሰነ ነበርን ተመልሰን ገብተናል እና በሁለተኛው ቀን ደግሞ አሁንም ምንም የተሰጠ መረጃ የተሰጠን ኦሪንቴሽን ነገር የለም ቀጥታ መጡ ከየት እንደመጡ አላየንም ተኩስ ተከፈተ ኛ ደግሞ ያው ሰው ነውና ነፍሳችን ለማዳን ስንል ተኩስ ከፍተናል ማይሆን ሲሆን ደግሞ ቀጥታ ለተከበብን ስላየ ነው እጃችንን ሰጠናል ያው ግን እጅ ሰጠን ምንም ጉዳት የደረሰብን ነገር የለም ቀጥታ እንደ ልጅና እንደ ቤተሰብ እንደ አባት ባለው ነገር እስከ ቢራ ድረስ አመጣው አጠጥተውናል እና ያለ ምስጋና እኔ ከምንም በላይ በጣም ነው ማመሰግነው ይያለ ነው እሱ ባጭሩ ማለት ነው ትውልድ ቦታ ዶላሎ ንኬ መጋለ ጀሬ ወረዳ ቢላ ጉዳያ ቢላ ጀሬ ቀበሌ ሰገሌ ወልካስ ዱባድ አባኩ ገንዲኮ ሰገሌ ዱባድ ሰገሌ ወልካስ ani lamma lamuudha
Gandiko jawwisida anaan koo billoo basheedha. Manitti dhufe dirqamaan qabanii na leenjisanii malee leenjii kana fedha isaan hin qabu. Qonnaan bulaadha. Nama sadiidhaanii qababanii akka bineensa na qaban kan mana naanna'anii. Kana fedha kanaas hin qabu duraan milishaa dideen jira. Hidhanii gana qabanii nama siimate hidhanii gandatti na hidhanii guyyaa lama na bushanii aanaa na geesse. Innaa nama siimatee achumatti sii qulqullaa abbaan isaa dhanii isaan booda immoo lakki liphee leenjita malee tokko namichi kanaaf si calallee jirra dhanii na kaasan. Liphee leenjiin keenya gaa kunoo waggaa yoo reeffi dhufu deemu. Kanaaf immoo bisee deemaadha nama gadhabnee akkasitti nu fuudhee deemu malee waan tokko isaatiin beeknu shaneedhu malee shanee waraannadhu malee waan tokko maqaa keessan sin beeku kaleessa dhagaamni sin akka ijaan sin arguun akka kottani waan tokko hin beeku. Qonnaan bulaadha waan tokko sin beeku barumsa sin qabu. Naa bakka shanee iddoo akkasii jirti iddoo akkasiitti shanee caakkaa keessa kattaan ani manu fuudhee deemu. Garuu kaleessatu shaneedha ta'e eeguma barka laannee achitti nu kukkute. Nafana barka laannee nam tokko nutti hin buune natsaa keenya baane isarratti iyyuu immoo nu kabajjanii nu fiddanii dhuftanii sujaaraa suusii sujaaraa qabnu illee nu bittanii nu xuuchiftanii nyaata nu nyaachiftanii biiraa nu obaaftanii faarsoo nu kennitanii guddaa galatoomaan jedha. እሱ ያለው እሱና እሱ ተመሳሳይ ነው። የመጣሁት በግዳጅ ነው የመጣሁት። ግዳጅ ሲይዙኝ 3 ነው ያዙኝ አለ። ቀጥታን ያርሶ አደር ነኝ ከቤት መጥተው 3 ነው አፍነው ወሰዱኝ። ደግሞ እዛውን ሲመጡ የት እንደምንሄድ አናውቅም። እዛውን መጡ። ግን እዛውን ሲመጡ ሸኔ አለ በጫካ ዙረን ሸኔ እናጠፋለን ብለው እዛውን የመጡ እንጂ ከአማራ ጋር ወይም ከፋኖ ጋር እንዋጋለን ብለው አይደለም ትዋጋላችሁ ብለው አይደለም የላኩን። ግን ሸኔ አለ ሸኔውን እናጠፋለን ተብለን የተላክ ነው።